sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 6 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Dursa hordoftoota amantaa musliimaa maraaf baga ayyaana ramadaanaatiin isin gahe. Akkuma beekamu dursa oduu isin dhageessisna. Amma hangafoota oduu isin dhageessisa. Ergamtoota wayyaanee Shifarraa Shukkutee fi Warqinaa Gabayyoo fincila uummata Oromoo gara dabarsuu fi bushaashessuuf jecha gara Arsii Lixaa magaalaa Shashamanneetti deemsa taasisanii uummanni waaroo salphinaa itti uffise. Godina Arsii baha magaalaa Diiksisaa Hamdaa keessatti kantiibaan magaalaa Hamdaa Diiksis obbo Kaamil Sulxoo bosona uummataa fi qabeenya biyyattii magaalaa Hamdaa cirsiisee lafa liiziin gurguruuf ka'e. Godina Lixa Shaggar Amboo aanaa Dirree Hincinnii magaalaa Dirree Hincinniitti gootonni qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo walitti dhufuun warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaaf fincila xumura gabrummaa marsaa 6ffaa haala adda ta'een finiinsaa jiru. Godina Harargee bahaa aanaa Jaarsoo magaalaa Ahmed Imam keessatti dargaggoonni mormii cimaa taasisaa oolaniiru. Babal'ina oduu kanaa jaalnolee buttaa qabatee isinii dhiyaateera. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa Tulluu kan jedhu jaalnolee buttaa isiniif dhiyeessa. Akkasumas jechoota hayyoota Oromootaa kan jedhu jaallajiitu gadaa waliin isiniif dhiyeessina. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenya isin keessummeessaa kan isiniin waliin turu an Erbuu Sabaati. Amma kallattiiwwan gara oduuttan isin dabarsa. Ergamtooti wayyaanee Shifarraa Shukkutee fi Warqinaa Gabayyoo fincila uummata Oromoo gara dabarsuu fi busheessuuf jecha gara Arsii Lixaa magaalaa Shashamanneetti deemsa taasisaniin uummati Oromoo waaroo salphinaa itti uffise. Godinuma kana magaalaa Qoree keessatti uummata hiriira nagaaf kakaasu jechuun ilmaan Oromoo Abdii Ibraahim, Fiqaaduu Shibbiruu, Abdullatiif Ahimad, Misbaa Awwal namoota jedhaman wayyaaneen akka ukkaamsites beekameera. Kun kanaan osoo jiru Seeruu Abbaas keessatti reebichaa fi uummata bahaa gala dhoorguun waraanni wayyaanee akkumatti ufetti kan jiru yeroo ta'u halkan sa'aatii tokko booda uummanni magaalaa keessa deddeemuu akka hin dandeenyes beekameera. Godina Arsii bahaa magaalaa Diiksis Hamdaa keessatti kantiibaan magaalaa Hamdaa Diiksis obbo Kaamil Haaji Sulxoo bosona uummataa fi qabeenya biyyattii magaalaa Hamdaa cirsee lafa liiziin gurguruuf akka qopheessee fi uummanni kanaaf dubbate carraan isaa hidhamuu qofa jechuun eekamsa uummataa dhalchee akka jirus beekameera. Oduu biraan godina Lixa Shaggar Amboo aanaa Dirree Hincinnii magaalaa Dirree Hincinniitti gootonni qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo walitti dhufuun warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 6ffaa bifa adda ta'een oosuun mootummaa faashistii abbaa irree wayyaanee dura dhaabbatan. Yakka ajjeechaa dawwiinsa sanyii jenosaayidii godinaalee bahaa Oromiyaa Harargee Awwadaay Arsii Lixaa Shashamannee fi bakkoota hedduutti yakka waraana agaazii raawwatamaa jiru gadi jabeessuun balaaleffatan. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 6ffaan godinaalee bahaa Oromiyaa finiinfamaa jiruun daran jabaachuun giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee fi naannoo ishee dabalatee godinaalee dhiya Oromiyaa guutummaa godina Lixa Shaggar Amboo fi aanota godina Lixa Shaggar jalatti argaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Wallagga Bahaa fi Lixa Wallaggaa keessatti itti fufee jiraachuu fi baruun warraaqsaa fincila xumura gabrummaa marsaa 6ffaas godinicha keessa bilbilaa jiraachuun mootummaan abbaa irree wayyaanee taa'umsaa fi dhaabii hanqate halkanii guyyaa dhiphinaa fi muddama ulfaataatti seenee jiraachuun ibsameera. Haaluma wal fakkaatu Lixa Shaggar aanaa Dirree Hincinnii magaalaa Dirree Hincinniitti bifa adda ta'een warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 6ffaan kan dhoofame yoo ta'u godinichuma keessatti aanota akka Tokkee Kuttaayee, Gudar, Amboo, Mana Barumsaa, Liiban Macaa sadarkaa 2ffaa, Ginci, Jalduu, Meexxaaroobii, Gindabarat, Ada'aa Bargaa, Midaaqanyi Dirree Badhaasitti sochiin uummataa fi dargaggootaan jabaachuu irraa mootummaan wayyaanee sodaa fi mudduma guddaa keessa seenuun humna waraanaa dabalataan uummata irratti bobbaasuun duula hidhaa sakatta'iinsaa fi hiraarsa guddaa waraanatti dhimma bahee raawwachaa jiraachuun yakka waraanaa uummata irratti dalagaa akka jirus beekame. Dhumarratti godina Harargee bahaa aanaa Jaarsoo magaalaa Ahmed Imam keessatti dargaggoonni hiriira mormii cimaa kan taasisan yoo ta'u dhaadannoolee wayyaaneen nun bulchitan adda bilisummaa Oromoon nu haa bulchu waan feetan fidaa jechuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuu isaanii oduun qeerroo bakkichaa ibse. Mormii kana wal qabatee dargaggoonni 3 fi abbootii isaanii kan barbaada dhaqan waliin aanaa Jaarsoo magaalaa Ejersaa Goorootti hidhamanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
basa chose samni manabai akoromotiye lugalla fakae tulla sobara se samni manabai Aka isim fetani me khampul chuf khamfituraran tanga tijetani simoto manama simfenu anu wajintesu simfenu dola malelola simfenu oromon tandesu simfenu simoto madina simfenu ati khanan beitu simfenu dola malelola simfenu oromon bulchitu simfenu Simfenu, 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 Simfenu. Sagale ummatat, luga magotani, barre mega darbus. Derkama motani akoromotiye lugalla fakae utubasa chose samni manabai akoromotiye lugalla fakae tulla sobara se samni manabai Warani noganu Erranti male hati ke rodanu Oromiati yadni noganu Akami somati Awasaso soba Lafatenya samte Erranu bukisa Sanjiha ke fite rati kubsifta Nuardiago de harrano e sifta Sanjiha ke fite rati kubsifta Nuardiago de harrano e sifta Ana hawas nidite de kaman Aka isin yadani Me khampul chuf khamfitu daran Tanga tijetani Simoto manama Simfenu anu wajintesu Simfenu dola malelola Simfenu oromon tandesu Simfenu simoto madina Simfenu ati khanan beitu Simfenu dola malelola Simfenu oromon bulchitu Simfenu
lubbuu nama keenyaa tasin bira hanqisa reefa ilmaan oromoo lafarra harkisa dhiiraa dhalaan jennee xiqqaa guddaan marti goottan nurraa dhuman kaayoo kanarratti waan isaan dhumaniif hanga galmaan geenyu jaalalaaf kabajaan isin wajjin teenyu jechoota hayyoota Oromoo. Jaina matatuta iya sabatua yon tira salata ifodan debiu dura terkafata ya ke sampare jaina mandalota ya ke sampare jaina mandalota laga kaadhimmatee cinaa tokkoon naafaa kasaba ofii kaadhimmatee cinaa lamaan rafa biyya baqachuu mannaa biyyatti qabsoofnee boqochuu yaanna gurra dheereffattee akka illeensaa si dhaga'uuf muruma qeensa bilisummaa jaallannaan tokko tokko lafarra galchaa gabrummaa jaallannaan taa'eetuma halchaa isaanis anis garaa qabna maaliif mirga namaa ta'uu qabna anoo du'a hin oolu wareegamtootatti qabsoo sabaatti maal hima qabsoon keenya qabsoo waa'ee sabummaati malee qabsoo duula amantiitii miti kallattii roobni dhufuun warra biyyaatu beeka afuuffiin madaa'in fayyisuu maqaa guddaa qabaachuun hama hin hayyisu namni dunuunfatu marti karaafee miti bishaan taliilli marti qulqulluu miti sadarkaa barnootaa fi cimina sammuu caalaa hojii fi yaada isaatiin madaalaa addunyaan irra jiraannutu dhibeedha dhibee mararfamtu jecha alagaan nuti uffatu nuti immoo dhimma itti baana giddugalli galma aadaa fi turizimii Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinneetti hundaa'ullee madda galii alagaati. Dhiira sodaa cabsee soddaatu cabsee ani dhalooma durii gosooma kabajnaan laafaana se'e. Osoo seenaan aadaa fi afaan Oromoo keenya galaana ta'uu baatee silaa alangaa com'oree madda isaa gogse. Oromoon waaqaa qeerroon bakakkaadha biyya abbaasaa irratti. Osoo diinni qawwee nutti dhukaasuu nuti immoo ulee itti furguggifannee daangaa biyya keenyaa tikfanna. Jaina matatuta iya sabatua yon tira salata ifodan debiu dura terkafata ya ke sampare jaina mandalota ya ke sampare jaina mandalota Sareen ollaatti galee fi namni saba ganee takkuma. Shimbirri hanga feetellee waccuu buufan dallansitu yoo goofanda itti maddammeessite malee shimbirri uummataa bofti wayyaanee gofaadanii waboodha. Irreessa abdatee bofni goondaa yoo nyaatellee madaasaa argannaan goondaamtu nyaatee fixee bofa ajjeesa. Dila guddinaatii gaarri aduu hin golgoleessu aduutirraa fagaatee golgoleessa malee. Ani bara xiiqii waan dhaladheef waan xiiqii hundumaa nan beeka. Xiiqii keessa bahuuf xiiqiidhaan hojjechuu qaba. Diina aggaaraan doorsisee aangoo ofii natti agarsiisu nyaara koo dhorgadhee wajjin bula. Akaakayyuun koo Haile Sillaasee abbaan koo Dargii ani immoo Aduwaayii itti dhalane. Maqaan keenya gabrummaadha. Ilmi kiyya garuu bilisummaatti moggaasuu fedha yookaan ni moonaa jedhan. Barbadaan alagaa Oromiyaatti darbattuu qaanqeen isaa faca'ee Itoophiyaas ni guba. Wayyaanee Muktaar Kadir gorsitee Jawaar Mohaammed holtus Oromiyaan lachuutuu iccitii asaafti. Namatu dhugaa deebisa malee. Dhiiga alagaan saba keenya jigsitee qobnee mana hidhaatiin jigsina. Akkuma akkaayin kokkolfaa gubattuu alagaan isa seeqataa boossi. Gaafa Itoophiyaan abbaa eebbisiiftuu Oromiyaa TV'n qophii afeerraa sirboota Habashaa dabarsa. OMN waggaa sadaffaa kabajata. Wayita Itoophiyaan galma Igaaditti addi bilisummaa Oromoo shoror keessaa jettee himattu Oromoonni Waayit Haawusitti bahanii isaan qeequ. Gaafa wayyaaniin miidiyaalee Oromoo uggurtu nuti immoo lallabnee wal dhageenya. Hasaasiin gowwaa gungumaaf shaalaa caalaatti dhageessifti. Osoo afaan raadiyoon cabee afaan Amaaraatiin raadiyoon caba. Mee dhuguma martinuu madaalaa afaan Amaaraa seerlu gaheessaa qaba.
afaan oromoo afaan eebbaati arrabsi habashaa hin suucarsu yoo of xureessan malee harreen dama baattuu fi lammiin saba hammattuu mi'aa eenyummaa ofii hin beektu facaasanis akaayin hin margu gubadhus kulkulaa koo alagaan hin argu dhahaa alagaan hin fayyitaa garuu jecha alagaa hin fayyitu hilaa waan hin qabneef biyya ofii kobbichuudha biyya ormaa garuu boolla qayyaati uumamni addunyaa kun martuu dhawataa wal nyaata aangoon namaallee adeemsaan jijjiirama jechi namaa dhokatus godaanis madaasaa ni mul'ata gogaan yoo dhisan diriiraa afaan ofii yoo dubbatan dagaaga lammiin beekumsaan qaroomee gogaa doofumaa muuxata yookaan sammuu haaromfata ijji fageessitee ilaaltu leensii maayikirooskooppii malee galma mul'ata agarti oromoon aadaa isaa bobaan amantii isaa qarraffaan qabata nama jaalataniif bakka kajibanii fi akka kennuun amaluma namootaati biyya sangaan hin jirretti jibichatu barooda gaafa dharri dhugaa mo'ee ifa nu dukkana qeerransaa fi dureen bifa wal fakkaatanis garaa waliin nyaatan Kaiba sinoro Kairo noro muta Jaina matatuta Iya saratuairo Yontina salata Ifo dan debiu Dura terkafata Yaki sambare Jenu mandelota Yaki sambare Jenu mandelota tokkummaan oromoo habashaa rifachiisee forroo qarraacha irraa dhageessisa nama gurra qabutti garaa qofaaf yaaduun yaadaa nama jechisiisu garaafis yoo yaadan malee kaayyoon koo suphee miti kan laayyootti cabu lolaan imimmaan lammiilee oromoo firiin saabilisummaa fi jannata yaa ta'u namni kaayyoo beekumsaa biyya jijjiiruu qabu barnoota dhabsuu bishaanii caalaadha namni namaan waliin taane kophaasaa gaara yaadaa dhiiba hamiin ollaa si duuba tuulamee gaafa siin wal seehee ija namoota hedduu duratti jiga akkuma namni allaattii nyaachuu barbaadu maqaa gogorriitti moggaasu mootummaa wayyaanellee aangoo tursiifachuuf dimokiraasii moggaafatte jiruun addunyaa tunii sheexanaa waswaasa maatii waliin mari'achuun heekama namni yeroo sibira jiru osoo waliin nyaatu yoo sibira hin jirre waa'ee kee nyaata jirbiin karaa lilmoon baaftee irra deemti dubartiin akka yookaan harka haadhaa guddatti dhalli namaa si'a torba horii deegee 8ffaa ulee deegee 9ffaatti qadaada hiyyeessi gaafa uffata isaa miiccatee fi hodhatee gammada dhuguma sabaaf quuqamnaan qabsoon cimaa miti namatu cimaadha qormaata biyyoolessaa hatuun sabboontota oromoo dadhabina barnootaa osoo hin taane cimina oromoon danda'aa jechuun mul'isuuti onnee qabsoo sabaaf dallantee qirqirsaan diinotaa hin seeqqachiisu yoo oromiyaan hin bilisoomin Itoophiyaan hanga guyyaa qiyaamaatti taniyyummaati abjuun biddeena nama nyaachisa malee nama hin quubsu gaagura kanniisa waabee hin qabne simbiratu citaatti jaarrata qabsoon uummata oromoo amma jechaa osoo hin taane gocha gaafa amaarri oromoo iddite borontumaa tigreen ciniinte oromoon goofaree filataa habashaan albee qarata hammasittuu gabrummaan ni bubbula nama foon beekuuf somba kennan mootummaa gurra qabuun nu dhagahe jedhan giddiin kufuuf ka'ee ni qaxaxxisa mootummaan kufaatiif ga'ee ni nyakkisa yoo lafarra taa'an waraqaa irraa qara'an abdullaxiif hajii warra kun lafa na dhaalchisee animmoo barnoota isin dhaalchisa waliyyii hajjii cittoo yoo hookuu dhiisan baddii gabrummaan yoo qabsoo dhiisan nama qabdi rakkoo fi dhiphina dhiibbatanii qacalee qananiititti ba'u oromoota kolfaan ilkaan addaatu argi malee garuu mimmaan bifa hin qabnetu irraa bu'a warri adii hawaa abuuran dhugaa oromoo haguuguu gurraachonni kanaaf dhiiga namaa dhugu namni qeensa dheeraa qabu cittoo namaa hin hooqu qalbii akka Doonaald Tiraamp qabaachuu mannaa sammuu kan Neelsan Maandeellaa baachuu wayya yoo funyaan rukutan iji boossii lachuu qaama miira hidda tokkooti imimmaan dhiiga biraa dhufa Kaiba sinoro Kairo noro muta Jaina matatuta Iya saratuairo Yontina salata Ifo dan debiu Dura terkafata Yaki sambare Jenu mandelota Yaki sambare Jenu mandelota
Hirmaachifte mararka facaafte cunqursa roorrifte dachiitti sosoofte biyya abbaa kiyya diinaan laadhu jaatte weliin qabbanattu qabsoon itti fufti injifannaan teenya shakkii malee dhufti weliin qabbanattu qabsoon itti fufti injifannaan teenya shakkii malee dhufti Jaina matatuta Iya saratuairo Yomtira salata Ifodan debiu Tura terkafata Kuya kisampare Jaina mandalota Kuya kisampare Jaina mandalota Nuguman perpano kafala buka balini bankinya milki tumurang tibega kapsantenya wili kapano tu kapsoni tifuftiyo injifanatenya shaki mani duti wili kapano tu kapsoni tifuftiyo injifanatenya shaki mani duti Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolamna waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa maraanis ayyaanni bara kanaa kun kan bilisummaa kan gabrummaa ofirraa itti faccisan isiniif haa ta'u jecha sagantaa birootiin hanga wal arginutti nagaan nuuf tura ayyaana gaarii injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.